Filannoon waliigalaa marsaa torbaffaan caamsaa 24 bara 2018 ni adeemsifama. Kanaafis egaa lammiileen biyyattii mootummaa waggoottan 5 itti aanan isaan bulchu filachuudhaaf egaa waraqaa filannoo fudhatanii jiru. Warri kaan immoo fudhachuu irratti argamu. Hireen keenya gara fuulduraa hireen waggaa 5 kan murtaa'u filannoo kanaan jechuudha. Ijaa kana ta'eef qophiiwwan gurguddaa taasisee jira. Anis akka nama dhuunfaa tokkootti kaardii filannoo fudhachuu irraa qabe. Anis fudhadheera, haati warraa koos fudhatteerti. Filachuudhaaf qophoofneerra. Mootummaa kara fuulduraa biyyattii kana hoogganu, biyyattiin kun immoo sirni dimokiraasii Itoophiyaan keenya calqabde itti fufuu qaba waan ta'eef isaan kan ittiin mirkaneeffannu filannoo waan ta'eef isa filachuudhaaf qophiidha jechuudha. Akka maatiitti umuriin isaa waggaa 18 sanaa ol kan ta'e namni kaardii akka fudhatutti hundumtuu ani gahee koo baheera jechaadha. Galmeen filattootaa bara kanaa egaa karaa lamaani kan inni adeemsifamaa jiru. Tokko karaa maanuwaalii yookiin immoo karaa waraqataatiin kaardii fudhachaa jiru lammiileen jechuudha. Dabalatee immoo appilikeeshinii mircaa'ee jedhamu fayyadamuudhaan egaa jiraattonni galmaa'uu irratti kan isaan argamanii. Kana malees egaa hojiin mootummaan dirree siyaasaa bal'isuudhaaf bara kana hojjechaa jiru. Filannoo bara kanaa kan baroota darbanirraa adda kan taasisu ta'uu jiraattonni magaalaa Finfinnee dubbataniiru. Moobaayiliidhaan mircaa kaardii kana fudhachuu hin danda'a. Mana isaa taa'ee jechuudha. Karaa moobaayiliidhaan kan adda isa godhu isa kanadha. Hundumtuu ibsa ejjennoo isaanii paartileen morkattootaa hundi isaanii qaama mootummaanis inni biyya bulchus hundumtuu gama isaaniitiin orreentii godhanii akkasitti yeroo isaan wal falmanii ani dhugaa dubbachuuf isaan irra baay'ee hubadheera jechuun nan danda'a. Tokko buufata filannoo dhaqee kaardii filannoo fudhata. Kan immoo teekinooloojii fayyadamuu danda'u moobaayilii isaatiin manuma isaa taa'ee naannoo isaatiitti galmaa'uu danda'a jechuudha. Filannoo dimokiraatawaa fi kan uummanni itti amane kan karaa dimokiraasiitiin adeemsamu ta'uu qabaata jechuudha. Dimokiraasiin guyyuma guyyaadhaan bilchaataa kan deemaa jiru waan ta'eef dimokiraasii kana irratti jabaannee bilcheessuu qabna. Galmeen filattootaa bara kanaa xumuramuuf egaa guyyaa muraasa kan hafe. Kanaaf lammiileen Itoophiyaa umuriin isaanii filannoodhaaf ga'e waraqaa filannoo kana fudhachuudhaan filannoo bara kanaaf of qopheessuu akka qabanis jiraattonni magaalaa Finfinnee kunneen dhaamaniiru. Filannoon kun immoo nagaadhaan akka geggeeffamuuf namni kamiyyuu kaardii sana fudhachuu qaba. Kaardii sana fudhatee abba barbaade filachuu danda'a jechuudha. Kaardii filannoo fudhatee gaafa filannoo bahee filatee sirna dimokiraasii biyyattiin teenya calqabde kana itti fufsiisuun dirqama lammummaa bahuun nurraa eegama. Namoonni akkaataa gurmaa'insa isaaniitiin filannoon kun filannoo dimokiraatawaa akka ta'uuf hojjechuu qaban. Keessattuu paartiiwwan siyaasaa immoo filannoo dimokiraasummaan hin jiraatin isaanis biyya kana boru fuudhanii kan bulchan waan ta'eef dimokiraasii har'arraa kan uummata barsiisuu qaban. Akka carraa ta'e immoo isaan filadhu sana yoo darbuu baate parsantii caalaatiin waan mo'amnuuf parsantii irra guddaa sanaatiin mo'amnee yookaan immoo ajajamnee jiraannaa jechuudha.